harka fuune akkam jirtan nagaya fayyaa daawwattoota fayyaa fi hordoftoota fayyaa kabajamoo bakkuma jirtanitti nagayni rabbii isin bira haa jiraatu. Qophii tanaan sagantaa barnoota faayinaansii islaamaa kanneen kitaaba adda addaarraa walii qabnee bakkoota adda addaarraa dubbisnee walii qabnee cuunfinee isiniif taajennee yaannu qophii itti isinii dhiyeessinudha. Qopheessee kan isinii dhiyeessu ammoo ana obboleessa keessan Daraaraadha. Qophii arra isinii qabadhee dhufetti seenuu keenyaan dura kanneen hanga ammaa subscribe gootan, like fi share gootan galanni keessan guddaadha. Hedduu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasuma warri hanga ammaan godhinis akka like fi subscribe gootaniin kabajaan isin gaafachuu barbaada. Kallattumaan gara qophiin arra isinii qabadhee dhufetti seenuu keenyaan dura muuziqaa ce'umsaa xiqqoo tanaan gara qophii teenya har'aatti ceena. Qophiin keenya har'aa Islamic business lawidha. Seera daldala islaamaati. Hadhiyootan ilaalle immoo seera diinagdee yookaan moodeela diinagdee islaamaati. Qophii keenya har'aatiin ammoo Islamic business lawidha gabaabsinee ilaalla. Seerri hundi seera qaba. Akkasuma daldalli seera qaba, jiruuf jireenyi seera qaba, sochiin guyyaa guyyaa seera qabdi, nyaataa dhugaatiin seera qaba, wanni hundi seera qaba jechuudha. Seera jechuun dirqama mootummaan gubbarraa barreessee lafa kaa'e qofa osoo hin tahin seerri waan takka hojjechuuf kampanii keetiif yookaan daldala keetiif waa godhuufis wanni ati baaftu seerni qajeelfamni ati baaftu suni seera jedhama. So akkasumatti biizinesni kun seera qaba jechuudha. So business law waan jennuunitu jira. Islamic business law waan jennuunitu jira jechuudha. Seera biizinesa yookaan daldala islaamaa kan jennuun. So seerri daldala islaamaa kuni waa hunda if keessatti hammatee jira. Gara mooraaliitiin, gara aadaa fi safuu fi duudhaa amantichaa hammateeni haga dhufe jechuudha. So hara shanitti qabxii shanirraa laalla. Dura qabxiin shanan kuni tokko wantoota dirqama tahan, wantoota ammoo recommend yookaan siif eeraman, wantoota hayyamamanii fi wantoota hin jajjabeeffamne. Siigaltee akkasuma wantoota dhorkaa ta'an akkasitti lafa keessi shari'aan. So gabaabdutti wantoonni kun maal faadhaa qabxiilee shanan kana adda facaafnee osoo laalle waan takkaantu jira. Ibaadaatii fi mu'amalaat waan jaaniinitu jira. Ibaadaat wanni jennuun kuni waan hin jijjiiramne unchangeable. Mu'amalaatiin ammoo waan namaa fi nama jidduuti. Ibaadaatiin waan sii fi rabbi jidduuti jechuudha. So mu'amalaatiin kuni waan namaa fi nama jidduu gaggeeffamu jechuudha. Wantoota jijjiiramuu danda'u. Wantoonni kuni fakkeenyaaf wantoota akka criminal lawii, seera yakkaa, maaligaa seera mana murtii judiciary jechuudha. Islamic finance, seera bulchiinsaa, wanni kana kuni waan jijjiiramu jechuudha. So mee ammaan tana wantoonni fundamental ta'an yookaan bu'uura ta'an business lawii yookaan business islaamaa irratti wantoonni bu'uura jennee yaannu shan qabxii shanirraa laalla jechuudha. Tokkoffaan ribaadha. Ribaan dhorkaadha jechuudha. Shari'aa islaamaa keessatti ribaan dhorkaadha. Ribaan tokkoffaa wanni dhorkamee fi qaamni tokko keessattuu qaamni hin qabne ni miidhama waan ta'eef, akkasuma ammaas qaamni tokko humna nama biraa fayyadamuudhaan hojjeta waan ta'eef jechuudha. Isii yoo hojjetin ati hojjettee inni fayyadamu jechuudha. So exploitation waan jedhamutu jira. Saniif dhorkaadha jechuudha ribaan. Akkasuma ammallee daleedee osoo hin arkanne mala ittiin teessee waatti daleeduudha jechuudha. So kanaaf ribaan dhorkaadha, daldallee halaalii wanni jedhamuuf jechuudha. Qabxiin lammaffaa unlawful goods and service jennaan yookaan tajaajila oomishootaa fi tajaajila seeraan ala ta'an kan dhorkaman jechuudha. Amma prohibited warra jenne warra dhorkaa jenne san keessatti tokko maali ribaan dhorka jechuudha. Wantoowwan amma seeraan ala ta'an kan shari'aan hin hayyamamne fakkeenyaaf qumaara, siigaltee alkoolii, foon booyyee, foon karkarroo, maarree wanni jennuun kuni unlawful yookaan maali wantoota seeraan ala ta'an gabayaa irratti dhiyaachuudhaaf jechuudha wantoota jennuun. Fakkeenyaaf qumaarri fakkeenyaaf wanni akka qumaaraa wanni haraamoituu fi qumaarri khasaaratti si geessa. Khasaaraa booda maal fida? Waldhabbii fida. Waldhabbii booda ammallee karaa mukaa'u namni tokko dhiphina keessa galee sammuu isaa saatutti fida jechuudha. Ammallee qaamni tokko osoo laffa'in harkatu jechuudha. Osoo hin carraaqin harkachuu danda'a. Qaamni tokko ammoo zeeroo bahuu danda'a jechuudha. So kanaaf qumaarri dhorkaadha. Ammallee wali bu'iinsaa fi wanni illee waan fiduuf. Inni biraa jahaala jechuun ni dandeenya. Fakkeenyaaf wallaalummaa jechuun jechuudha. So kana jechuun wallaalummaa jechuun maaliif keessaa qabata? Namni lamaan tokko yookaan yeroo waan takka bittee gurgurtu namni lamaan walirraa bitee gurguru sun odeeffannoo gahaa qabaachuu qaba.
so waan odeeffannoon qabne waan incomplete odeeffannoon isaa hanqina qabdu siigaltee nama kana itti dhaadheessee itti fakkeessee gizee waan sanii kanneef ammoo wanni sun nama kana khasaarsifte jechuudha. Inni kunis dhoorkaadha jechuudha yookaan invalid jaaniin seeraan ala waan akkasi godhuun al seerummaadha jaamaa jechuudha. Maalirraa dhufa wanni kun wal simachuu dhabuu informationaa yookaan odeeffannoo irraa madda jechuudha kanaaf. So qaamni lama walit bitee walit gurguruu odeeffannoo gahaa wanta bitee gurguruu san qabaachuu qaba jechuudha. Osoo wanni sun hanqina qabdu hanqina san odeeffannoo sobaatiin dhohoysitee odeeffannoo sobaa naa kannitee wanniin ani bite sanii fi odeeffannoon tuni wal simachuu dhabuu irraa kan madde. Sababa kanaanii daldalli gaggeeffamu dhoorgaadha jechuudha. Sadinaji isni afraffaa gharar jaaniin afaan arabaatiin gharar jechuun kuni riskii yookaan khasaaraa yookaan balaatti nama geessaa jechuudha. Bifa kamiini achitti nama geessaa amma transaction yookaan wal jijjiirraa equivalent hin ta'in jechuudha. Siigaltee zero sum game qaamni tokko bichaan faayidaa guutuu fudhachuu. Kareefuun tana maal jenne jaalaa kuni faayidaa namoota faayidaa isaati jecha oduu sobaatiin waa namatti gurguruu irru khagabuun jechuudha. Amma kun ammoo gharar wanni jennuun kuni zero sum game qaamni tokko bichaan fayyadamaa ta'uu jechuudha. Speculation akkana jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf amma waan takka tilmaamte waan akkanaati akkasiiti qarshii hanganatti godhi fakkeenyaaf amma baatii dhuftu yookaan baatii lama booda wanni kun qarshii hangana waan ta'uuf siigaltee qarshii hangasitti tilmaamtee gurguruu jechuudha. Dhoorgaa takka ammoo bishaan tokko keessa qurxummii hanganaan as keessaa qaba. Qurxummii tana qarshii baaseetiin si kanna qarshii hangana naa kana jechuudha. Qurxummiin dhugaa bishaan keessa ni jirti hangam takka akka isi jiraan beektu jechuudha. Wantoota akkanaa jechuudha. Wanni tilmaaman ati namatti gootu zero sum game nama tokko bichaa fayyadee qaamni kaan zero waan ta'uuf dhoorkaadhaa jedhama inni kunis isaanii fi warri qumaara gaambilingii yookaan oomishni seeraan alaa suni wal fakkaatan. Inni biraa ammoo wantoota si hayyamameedha. Wantoota si hin hayyamamee halaal sii ta'e daangaan ala akka feetetti fayyadamuu dandeessu. Isa kanumatti wal qabsiifnee afur laalle amma shanaffaan akhlaaq waan jennuunitu jira. Akhlaaqni kuni maanar haalaa fi amala nama tokko biizinesa keessatti wal qabate jechuudha. Akkasuma naamusa ethics waan jennuun kana wal qabate waan kana hunda hammataa jechuudha. So discipline yookaan naamusa jennaan. Naamusni kuni maal hammata? Ilaalcha haalaa fi amala qalbii gaarii wantoota kana hunda walitti hammataa jechuudha. So daldala keessatti namni kuni aadaa fi duudhaa fi safuu shari'aa islaamaa san eegee waan godhu akka godhu naamusa san akka eeggatu jechuudha. Naamusni kuni tokkoffaa bakka rabbiin bakka hundatti isa arka jechuudha. Bakka kana namni nan arku jedhee rabbiin akka isa arku wallaalee hashii keessa godhee waan san godhu osoo hin ta'in waan san firraa eeguu danda'u jechuudha. Inni tokko fi inni dhumaa isa kana jechuu ni dandeenya. So qabxiilee shanan gurguddoo kanarra dhaabbannee business law islamic business law yookaan seera daldala islaamaa kan jiru laaluu dandeenya jechuudha. Qophiin arraaf qabadhee isinii dhiyaadhe gabaabsee hana fakkaatti ta'arraa tana fakkaatti. Qophii wal fakkaatu hanga walitti deebinuu kanneen yaada qabdan yaada keessan commentiin naa haayaa kanneen ammoo barumsi kun isinitti tole like fi subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Kanaafuu daawwattoota kiyyaaf kabajamoo qophiin tiyyataa irraa tana fakkaatti. Torbee dhufu qophii biraatiin hanga walitti deebinu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin hunda bira haa jiraatu. Peace.